Okay, mata duree har'a waa sadii wal jala laaluu yaadna. Tokkoffaa jechoota qubee dubbifamaatiin xumuraman. Okay. Sanitti aansinee sagalee irra butaa jechoota qaban ni laalla. Itti aansuudhaan waa'ee hudhaan laalla jechuudha. Kun amma ka jalqabaa kun maal jedha seetee jechoota dubbifamaan xumuraman dubbisuu jedha. Jechi tokko yoo qubee dubbifamaatiin xumurame sagalee akkamii akka qabaachuu danda'u laalla jechuudha. Fakkeenyaaf amma jecha asii argitu kun laalla. It ends with a consonant letter. Argite? Yeah. So what type of sound does it have when it ends with a consonant sound? Sallalla. Mee dubbismee ati mee? Come. Kam. Maan dhumarraa tun uumaa sagaleen qabaattu. Uh-huh. Kam jettee dhaabbatti. Uh-huh. Amma kan itti aanu kanas sagalee dubbifamaadhaan xumurama. Naadhaani. Naan dhumaa Yeah. tun uumaa sagaleen qabdu. Foon taati jechuudha. Okay. Akkasuma itti fufi kanas. Mal. Akkas. Maal. Mal. Loon. Sirriidha. Loon ta'a. Kan itti aanu. Qur'aan. Mee akkamitti dubbiftee? Qur'aan. Qoraan. Tana ni dheeresta. Asii tana ni dheeresta. Qoraan. Akkas. Hiika isaanii ni beektaa jechoota as jiran kan. Do you know the corresponding English translation for each of these words? No. Kam hogguu jennee beektaa? Kam? Like. Kam hogguu jennu which one? Oh yeah, which? Okay. Kana hin beektu? Phone is meat. Yeah. Meat, okay. Mal is what? Yeah. Is what? Maal hogguu jennu what? Loon. Yeah, kana in rafate. Yaadadhu mee? In beeku. Loon jechuun it's a collective name for Tegale? Oh yeah, nafigale. Gaidal? Qoraan? Himbeku. Qoraan hin beektu? Quran like firewood, yeah. Sagalee kun? Bekne. Yeah, nafigale. Kana dabalee isaan kun hundinuu dubbifamaadhaan xumuramanii Okay. dubbisaa deemu. Bishaan, funyaan, yoom, sagal, kudhan. Ni beekta. Kana hundaa'uu ni beekta jeetii yaada. Yeah. Bishaan? Bishaan, water. Funyaan? Nose. Yoom hogguu jennu akkamii? When? Yeah. Kudhan? Ten. 10. Kudhan 10. Sagal? Sagal. 9. Exactly 9. Saniif amman tana mata duree kana wanni baranneef we are going to learn about jechoota sagalee irra butaa qaban jechuudha. Sagaleen tokko irra butaa kan ta'u yoo dubbifamaan adda addaa lama walitti aananii barreeffamanidha. That means if two different consonants written next to each other, the sound will be irra butaa sound. Okay, the first consonant must be irra butaa. Amma fakkeenyaaf ammaas laalla. Amma asitti sagalee raan tun dubbifama adda addaa lamaa walitti aanee jira miti. Raan sun irra butamneeti hafuura keenya mir jenneeti achi booda ga sagalee jettu hafuura biraatiin dubbifama jechuudha. Mirgata. Qeen jettee irra butaa saasi jira. Achi booda sa qeensa. Dookna.
Sirriidha. Doq jetteeti na doqna. Haya harka, harka sirriidha. Harka. Haya morma, baay'ee bareedaadha. Hiika isaanii beektaam isaan hunda? I think, yeah. Mirga? Mirga's right. Right. Qeensa? Hin beeku. Qeensa jechuun neel. Yeah, okay. Morma? Morma is neck. Doqna? Hin beeku. Something ni beektaaf akkana Greedy. jedha. Yaa. Greedy. Yeah. Harka? Is hand. Harka is hand. Okay. Baay'ee bareedaadha. Itti fufi kanallee. Soonsa, Soonsa? leenjii, Leenjii. jilba, Baay'ee. galmee, Baay'ee. cancala, Cancala. Okay. Haya. Soonsa? asii keessa wamaan beeku. Tokkollee hin beektu as keessa. Yeah. Soonsa jechuun wasp. Okay, wasp. Leenjii jechuun training. Okay. Jilba ni beekta. Knee. Jilba is knee. Galmee is simply registration. Okay. Registrationidha. Cancala kana gan anuu hin beekne. Natti himee cancala means something that saddle, not saddle. The one that is put on the mouth of the horse. What do we call that? Wait, what? Horse. Afaan fardaa irratti waan godhamu san maal jedhama Ingiliffaadha? Ani hin beeku. When you are riding a horse. Something that is... Saddle? Saddle is the one that we sit down on it. Yeah. But on the mouth of the horse, there is something that the person who rides holds. What do we call that? Will we ride the horse on? Yeah. When we are riding Yes. the horse. It's called the saddle. Saddle is something that he sit down on. Yeah. But the other thing is that the person can hold by his hand, and it's made up of a rope, and it comes from the mouth of that horse. What do we call that? I don't know. Okay. I don't know. So remember, I know. I will tell you. Okay, another time. Sifin mero bra. Aye. Can it go? Abjuu, Okay. farda, Farda. silmii, Silmi sirida. sirba, Sirba. gorsa. Meeqa beektas keessa? Wamaan hin beeku. Abjuu. Abjuun beektu? Abjuu hin beeku. Farda ni beektu? Farda hin beeku. Farda is horse. Oh, horse. Abjuu dream. Silmi is, do you know tick? Thick? Yeah, thick. No, sick. Something a parasite on external part of different cattle. No, I Thick. don't know. That is, Teeth? yeah. Silmi jechuun san, yeah. A parasite on different cattle. Sirba, you know. Sirba is to sing. Yeah, sing. Okay, Gorsa. Gorsa is simply advice. Okay.
Ayyee kana. Gamna. Arba. Ayyee. Marqaa. Qabxii. Daandii. Okay. How many of these words do you know? Uh, uh, Eh? Tokko. Kam beektu? Kam beektu? Marqaa. Okay. Kana malee hin beektu ishee gamna oguu Yeah. jennu wise, arba, elephant jechuudha. Qabxii Okay. simply point. Marqaa ni beekta. Daandii. Daandii jechuun karaa jechuudha. Simply road Okay. or street. Akkas. Ayyee daddafee kanneen fixi. Obsa. Obsa, Jirbii. jirbii, Ergaa. ergaa baay'ee bareedaadha. Urjii. Urjii. Ayyee. Gaangee. Gaangee gaariidha. Haa nuti hiikaasa. Huh? Hiikaasa. Hin beeku. Obsa jechuun patience. Patience. Yaa. Asii keessa homaan hin beeku. Kun patientidha. Patience obsa jedhama. Jirbii Okay. is simply cotton. Ergaa when you say message. Okay. Gaangee. Gaangee is mule. Urjii star. Beeytama? Yeah. Okay. The last thing we are going to learn here is jechoota sagalee hudhaa of keessaa qaban. Hudhaa jechuun it has such a symbol. This is a symbol for hudhaa. Now it is a place where we pause our sounds or the sound came from the lung stops and we start with another breath. Bakka itti sagaleen adda dhaabbatu jechuu hudhaan. Amma fakkeenyaaf kun laal ree gabaabaadhami. Bakka hudhaa kanatti hafuura keenya adda dhaabnee achi booda dheeraa qabna. Re'ee ta'a jechuudha. Ree hudhaa sanarratti hafuura adda dhaabne. Achi booda re'ee. Kun amma har jenneeti hudhaa goonee har jennee adda dhaabne. Walitti maal ta'a jechuudha? Har'adha. Now read these two words in a similar way. Qee. 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 Akkasii. Qe'ee. Kunoo. Sa. Sa'a. 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 Kana kadhuma. Bu'aa. Bu'aa. Mi'a. 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 Ji'a. Ji'a. Okay. Hiika isaanii beektaa sadeen kana tokko lama sadi. No. Ji'a ni Asii beekta. keessa. Ji'a. Day. No day. Ji'a maybe maal ta'uu danda'a? Maansi ta'uu danda'a? Or karaa biraatiin ammaas moon. Noon. Mi'a jechuun something material or item ta'uu danda'a. Bu'aa jechuun result of something. Result. Akkas jedhama. Okay, finnee jirra. Kana fakkaata Khalid barumsa irraan tana. Si galee? Si galee moo si hin galle? Naafi galee. Sirri naa gale jedhe. Sirri naafi galee. Okay, ayyee kaan hafe borutti fufna. Galatoomii nagaan bulaa. Galatoom.